Ashamaa argafuuni hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Iskaalet jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan waaqayyoon baay'eetu jecha egaa irraa viidiyoodhaan dhufeetiin jira takka viidiyoo hin beeku akkuma argaa jirtan jechuudha bakka jirtan hundumti nagaan koosina qabu egaa maafan dhufeesiitanii har'a viidiyoodhaan dhaamsa obboleetti keenya tokko waan baay'ee tokko garaani nyaateefidha. Innis obboleettiin keenya baay'ee kan rakkattee fi baay'ee dhiphina keessa waan jirtuuf waan dirqama natti ta'eefidha kan inni karaa keessatti dhufe jechuudha. Ingidihi obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiyyuu naaf ta'a yookiin immoo dalagadheen gara biyya kiyyaatti gara jetteeti kan dhufte. Egaa dhufte immoo baay'ee tokko rakkattaa jirti biyya Joordaan keessa kan jirtudha jechuudha. Biyyi ishiin jirtu Joordaanidha. Yaa baay'ee tokko waan garaana nyaattee fi waan baay'ee tokko natti dhaga'amee fi dhugaa dubbachuuf hedduu tokko natti dhaga'amee isin agarsiisa jechuudha. Waaqayyoon obboleewwan keenya bakka jiranitti isaan qaqqabu isaan wajjiniin yaa ta'u namni kamiyyuu jechuudha gaafa biyya ofiitirraa ba'u yaa waan akkana na qaqqaba jedheeti miti waaqayyoon qofa qabanneeti kan biyya keenya irraa baanu yookiin maatii keenya irraa adda baanee biyya ambaa keessatti faffacaanee jirrudha. Hundi keenya iyyuu waaqayyoon immoo bakka jirrutti bakka deemnutti nu wajjiniin yaa ta'u egaa baay'ee waan gara nama nyaatudha keessattuu ijoolleen biyya Joordaan jiran keessatti dhugaa dubbachuuf hedduu qaqqabaa jibbisiisaa fi waan amaa keessa waan ta'etti dhufu wanta nama jibbisiisu yookiin nama rifachiisudha. Ingidihi bakkuma hundumatti biyya Joordaan keessa qofa osoo hin taane garuu biyya Joordaan keessatti namoonni baay'inaan waan hin jirreef dafaniitirree waliif mirmachuu hin danda'anii wal qaqqabuu hin danda'anii akkasuma embaasiin irree yoo embaasiin akka carraa yoo ta'e bakka tokkotti intini jedhe malee baay'ee rakkisaadha. Ingidihi obboleettiin keenya kuni egaa baay'ee wanta nama dhiphisu keessa kan jirtudha. Warreen biyya Joordaan keessa jirtanii akkasumas immoo maatiin keessan namni hundi tokko miti amala akka tokko hin qabu hundumti keenya jechuudha. Warreen arrabni bira jirru tokko gaarii ta'a tokkos immoo yoo badaadha akkuma nama keenya nama kun waan nama hundaa biyya hundaa ingidihi akkasumas maatiin isin bira jirtan gaarii yoo ta'e nama tokko saniif mirmachiisuu yookiin immoo mirmachuu hin dandeessu. Ingidihi waaqa biratti waaqayyoon ishee haa qaqqabu hedduu garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf egaa obboleettii keenya kana wanta ishiirra ga'e akkasumas immoo wanta ishee qaqqabaa jiru wajumaan ilaallaan isiniin jedha baay'ee garaa waan nyaatte fedhu dhugaa dubbachuuf. Obboleetta koo viidiyoo kana sheersinaa wadha jaalala waaqayyooti adaraa keessa adaraa waaqatti amanattanii musliimas ta'e kiristaanas ta'e ortodoksiis ta'e adaraa waaqa adaraa jaalala waaqayyooti lubbuu koo na baraara dhugaa waaqayyo iddoon ani jiru Joordaan keessa naannoo kabaala gabajamman kan jedhamu jechuudha. Naannoo sana jira namaatiin ani bira jiru viidiyoo kanaan durarree viidiyoo tokko hojjedheen ture garuu humtuu naaf hin deebisne dhugaa waaqayyo. Jaarsisa albee bira godhe albee kana sitti dhaanaan jedhan nama naasadda albee bira godhe naasurarraa ture. Achiin akkana birootti mannaa warri biroo naan lolanii firooma qabu isaan. Naalolaniitu asitti na deebisan maluma kanatti jechuudha. Naalolaniisi walumaa lol jiraadhu walumaa halkanii guyyaa hirriiba dhabuu dhugaa waaqa jiraata. Akkas as ga'e Nandee bemu mucaan isaanii
duraan sin jiru ture gara biraatirraa dhufe baay'ee na rakkisa. Baay'ee na rakkisa. Kushiinaa keessatti na daladeema garuu isheetu jala faatanaan jedhu isaan. Inni garuu naan soraarra. Waan ani siin jedha waliin dalbee kunis tidhaanaan jedha. Waan dubbadhu suman jedha kanaa jechuudha. Gaafa macarrajaa waan ta'e naa kenne waan ta'e dhuge. Ani garuu maal akka ta'e hin beeku. Achumatti wallaalee sa'aatii sadiitti jechuudha. Sammuun koo hin beekne. Akka ittiin deemee algaarra geessu hin beeku iddoo hojjetaa koo irratti ganama of argeen. Naa jireenya koo akkanatti jireenya koo kaayyoon ba'eef na harkatti gabaabsuudhaaf deemu dhugaa waaqii. Warra biirootti ni madda achitti rakkina koo himadhan jedhee soodaan nu ifattanaan jedhanii irratti ka'u akka inni akkanatti na rakkisu mana keessa beekanii isatti dubbachuu sodaatanii ana na rakkisu jidduutti obboleessatti dubbatan obboleessa najjeesuudhaaf natti maraachaa jiru hoggaa isaan mari'atan nan dhagee hoggaa inni deeme giddiidhaan isa bishiilsisiisa maal akka isa wajjiniin taate maal akka jedhu maal akka taasa'u yoo deesmatti ishee ajjeesna naan jedhee narratti mari'atu hin dhagee dhugaa waaqayyo waan gurra koo hin dhagee isinitti maa jiru jechuudha oduma isaan gurra koo hin dhagee. Nama gara biraa deemee jira. Nama asii deemee jira. Jireenya kobbalaashee asii deemee jira. Maal akka inni irratti hojjete hin beeku. Qaamni koo walooromna hin beeku dhugaa waaqayyo dhukkubsachaan jira. Haadha naasaa malee maal akka dubbachaa jiru of beekaan jiru namoota nayyuu dhugaa waaqayyo jechuudha. Inni kuusim jedhee lafa keenya bobbogoga. Jijjiiree wadoona dhukkuba dhugaa waaqayyo. Akkatti kujinaa keessa deemee na rakkisu. Halkan irra hirriban qabu akkanumatti taa'ee ilaalaa bula. Cinqii guddaa keessa jira. Kan booda maatiin hundi isaaniitu natti qabatan warra biirota nutti mannaa taa'e maaltu maal si godha waan qabadhu taa'e naan jedhan.